Akkam jirtan daawwattoota yuutuubii Oroo yuutuubii akkam jirtu guyyaa har'aa qabadhee kan isinii dhiyaadhe akkaataa baayinaansii itti hojjetan jalqabarraa hanga dhumaatti waliin ilaalla jechaadha. Nafaana buutu isa dura garuu yuutuubii kiyya sabskiraayib gochuudhaan laayik gochuudhaan akka namoota bira gahuu fi sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessa akka odeeffannoon biraa isin bira gahuuf ammootu yuutuubii kana iddoo bilbilaa sana gadi tuquu hin dagatinaa isinii jedha. Kallattiimaan yeroo ammaa kana keessatti dhaloonni amma teekinooloojii garaagaraa fayyadamuudhaan mallaqa garaagaraa hojjetee ittiin duroomaa jira jechaadha. Kanaaf maal isa barbaachisa? Ekscheenjiiwwan garaagaraa isa barbaachisa jechaadha. Ekscheenjii kana keessa inni tokko baayinaansiidha. Ekscheenjiiwwan addunyaa kana irra jiran gara 200 wayii ta'u. Haa ta'u malee isa keessa ekscheenjii inni guddaa yookaan ammootu kan mallaqa irratti daldaluu dandeenyu baayinaansiidha. Baayinaansiin sadarkaa tokkoffaa irratti argama jechuudha. Kanaaf baayinaansii fayyadamnee daldala guddaa daldaluu dandeenya jechaadha. Haa ta'u malee namoonni hedduun akkaataa baayinaansii kana itti fayyadaman waan hin beekneef isa kana irratti xiyyeeffadhe akkaataa duraa duubaan baayinaansii irratti akkamitti akka fayyadamnuu fi mallaqa keenya kan baankii jiru baankii irraa gara baayinaansiitti deebisnee doolaaraan bitanne akkasuma immoo mallaqa kana deebisnee doolaara gara USDtti akkamitti akka jijjiirru baayinaansii kana keessatti haala sirrii fi bareeda ta'e kaa'amee jira. Hanga tokko anis kan bu'uura godhachuudhaan wanta muraasa tokko isiniif kaa'ee jira jechuudha. Kutaa tokkoffaa isaa amma itti fuftanii ilaaltu. Kutaan lammaffaan itti aanee akkamitti mallaqa gara keessa galchinaa fi gara alatti baafna waan jedhu kunis hanga tokkoof keessatti qabateera. Kutaa itti aanu keessatti sirriitti akkaan isiniif ibsu ta'a. Hanga xumuratti nafaana tura. Laayik sabskiraayib gochuu hin dagatina. Xumura irratti yemmuu wanta addaa tiippii addaa tokko isiniif qabadhee jira. Kanaaf isa hordofuu hin dagatina isinii jecha itti ofaati waliin haa daawwadhu. Hojii keenya waliin haa eegallu. Na hordofaa. Jalqabuma irratti baayinaansii keenya gaafa vaarifaay godhannee erga kaanee booda deebinee akka nuti loogiin goonuuf fuula kana fakkaatu nuuf baasa jechaadha. Fuula kana yeroo fakkaatu yeroo nuuf baasu maal gochuu qabna? Inni jalqaba irratti maal nu kaasa? Iddoo kanatti iimeelii keessaan galchaa nuun jedhaadha jechaadha. Kanaaf asitti ammootu neekist jedhaati itti fufaa nuun jedha. Iimeelii keenya galchuudhaaf karaa lamaan filannoo lama nuuf kaa'ee jira. Filannoo lamaan isaa keessaa tokko Google akkaawuntiidhaan galchaa yookaan ammootu gara telegiraama keessaniitiin galchaa jedheeti nuuf kaa'ee jira jechaadha. Kanaaf isa kana keessa nuti amma filannoo jalqabaa godhannee kan kaawwachuu qabnu Google akkaawuntii yeroo hedduu isa maal rikoomandii isin taasisa jechaadha. Google akkaawuntii fayyadamtanii galchuu qabdu jechaadha yeroo hedduu. Kanaafuu yeroo tokkoof mee Google akkaawuntii kana irratti gadi cuqaasnaa jechuudha yeroo tokko. Yeroo kana fuula kana fakkaatu nuuf baasa. Iimeelii keenya keessa kan baayinaansiidhaan vaarifaay godhanne yookaan kan bananne keessa tokko filannaa jechaadha. Erga filannee booda ammootu fuula kamii akka nuuf baasu agrii enda koontiinuu iddoo jedhu kana nuuf baasa jechaadha. Agrii kan jedhu kan yeroo tokkoof gadi rukunnaa jechuudha. Erga isa rukunne ammootu fuula duuba kan jalqabaa sanitti nu deebisaa jechaadha. Fuula sanitti erga nu deebisee booda ammootu hanga tokko sarchi gochuudhaan maal nuuf baasu akka nuuf baasu walumaan ilaalla jechaadha. Kanaaf baayinaansii sirriitti itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kana keessatti dhaloonni kallattii teekinooloojiitiin wantoonni hedduun mallaqni hedduun dalagamaa waan ta'eef kanaaf ekscheenjii kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Rikoomandii taa'ee jechaadha. Kanaaf haala kanaan fuula kana fakkaatu erga nuuf baase maal goona? Isa kanneen ignoor goona. Erga jalqaba nuti vaarifaay godhanne fuula kana fakkaatu jalqaba irratti nuuf baasa jechaadha. Fuula kana jalqaba irratti erga nuuf baasee akkam goona? Fuula kana irratti akkamitti fayyadamna? Fuula kana erga qabaanne maal fayyadamna kan jedhu walumaan ilaalla jechuudha. Waliin yeroo ilaallu fuula kana keessatti iddoo kanatti yoo ilaalle jalqaba hoom iddoo jettu kana irratti amma iddoo hoomii sanarra jira jechaadha. Itti aansuudhaan fuula iddoo kana yoo ilaalle maarket iddoo jedhu qaba jechaadha. Asitti ammootu iddoo tireed jedhu qaba. Asitti ammootu fiichar jedhu qaba. Iddoo kanatti ammootu iddoo asseet jedhu qaba jechaadha. Isaan kunneen hundi isaayyuu dalagaan isaa garaagarummaa qaba. Hojii garaagaraa raawwatu dalagaa garaagaraa dalagu jechaadha. Kanaaf hoomii irra gaafa deebifnu fuula kana fakkaatu nuuf baasa jechaadha. Asitti wanti argannu wantoota garaagaraa yookaan ammootu kiriptoowwan garaagaraa kanneen akka biitkoyinii jira, iitireemiin jira, soolaanaan jira, peepeen jira. Isaan kanneen nuuf baasee jira jechaadha. Akkasuma ammootu gatii isaa wajjin asitti lafa nuuf kaa'ee jira jechaadha.
Kiriptoowwan asirratti arginu hundi isaayyuu yeroo nuti daldaallu rakkoo tokkollee kan hin qabnee fi dhiibbaa tokkollee kan nurratti hin geessine ta'uu isaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Iddoo kanatti tireed iddoo jettu kana yoo dhufne ilaalle iddoo kanatti wanta barbaachisaa ta'e kan itti dalaynu dalagaa gabaa garaagaraa iddoo kanarratti arganna jechaadha. Fakkeenyaaf fuula kana gaafa baafnu asirratti kiriptoowwan barbaachisaa ta'an iddoo kanaan nuuf baasa jechaadha. Kanaaf kallattii kanaan hubachuu danda'uu qabna jechaadha. Kiriptoowwan kana qofaa miti. Fakkeenyaaf iddoo hooldi jettu kana yoo dhaqne iddoo hooldi jettu kana yoo bira deemne maal nuuf baasa jechaadha. Kiriptoo biraa nuuf baasa jechaadha. Akkasuma immoo iddoo hoot jechuu kana biras yoo deemne kan biraa aalbaa kan jedhu kana biras yoo deemne fiiwuchar kan jedhu kana biras oopshinii biraas nu filachiisa jechaadha. Kanaaf as keessatti maarkeettii keessatti kan biraa arganna. Akkasuma hunda isaa kana keessatti iyyuu waan biraa arganna jechaadha. Kanaaf hojii isaa baay'ee salphaa fi akkasuma immoo kan baay'ee nama gammachiisu jechaadha. Iddoo kanatti fiichar kan jettu kana yoo ilaalle fiicharii kana irratti yoo gadi rukunne yeroo tokkoof maal godha? Fuula kana fakkaatu nu baasa jechaadha. Fiicharii irratti fuula kana fakkaatu nu baasa. Iddoo kana keessatti gatii doolaaraa garaagaraa galchuudhaan as keessatti fiichar tireedingii dalaguun ni danda'ama jechaadha. Inni kun baay'ee mallaqa guddaa kan argamsiisudha. Akkamitti akka hojjennu yeroo dhiyoo keessatti haala sirrii fi bareedaa ta'een isiniif hojjedha jechaadha. Mallaqa irraa argattanii isinis ittiin duroomuu dandeettudha jechaadha. Inni biraa immoo iddoo aseet jettu tana keessatti maal arganna? Akkaawuntiin keenya hundi isaa achi keessadha jechaadha. Biitkooyinii akkasuma immoo banaana akkasuma gaan kan jedhu biitkaayif kaatii akkasuma aktii haamistarii kanneen hundi isaayyuu kanneen kiyya ta'an jechaadha. Kaasitti ani itti galmeeffadheedha jechaadha. Keessanis akkanumatti fuula kana qabatee kan isiniif baasu ta'a jechaadha. Mee amma kallattii gara hoobiitti deebinee hoobii irra wantoota jiran hunda isaayyuu haa ilaallu jechaadha. Jalqabarraa kaaneeti haa ilaallu. Mee fakkeenyaaf amma yeroo kanatti doolaara homaayyuu irraa hin qabu. Iddoo kanatti iddoo gatii doolaara keessan itti isinii walitti qabudha jechaadha. Iddoo doolaara keessan itti isinii walitti qabudha jechaadha. Iddoon kun iddoo diipoozitii yookaan ammoo doolaara keessan yookaan ammoo kiriptoo gara keessatti ittiin galfattanidha jechaadha. Inni biraa ammoo iddoo kanarratti yoo ilaaltan iddoon kun P2P dha. Parsan to parsan jechuudha. Iddoo kana ammoo mallaqa wal jijjiirru yookaan ammoo wal irraa bitu kiriptoo wal irraa bitu qarshiidhaan inumayyuu hanga qarshii Itoophiyaatiin walirraa bitutti kan deemu jechaadha. Iddoo kanatti iddoo yeroo baay'ee baayinaansiin badhaasa itti kennu jechaadha. Iddoo kanatti ammoo iddoo tiraanisfar itti godhu namaaf daddabarsinu ta'a jechaadha. Yookaan ammoo iddoo kanatti tiraanisfar jechuun mallaqa fakkeenyaaf biitkooyinii irraa gara USDtti haala itti jijjiiruun kanaaf tiraanisfariidha jechaadha. Yookaan ammoo akkaawuntii tokkorra gara akkaawuntii biraatti yookaan adireesii tokkorra gara adireesii biraatti kan ittiin daddabarsinudha jechaadha. Akkasuma immoo iddoo kanatti yoo ilaaltan diipoozitii iddoo wizdiraawu kan jedhu kana irratti yoo ilaaltan maal qaba jechuudha. Iddoo sanitti maal argachuu dandeenya? Akkaataa mallaqa itti gara baayinaansii seensifnuu fi baayinaansii irraa itti baasnu kan jedhu arganna jechaadha. Asumatti immoo deebinee more option kan jedhu kana keessa yoo seenne maal qaba jechuudha. Fuula garaagaraa wantoota garaagaraa kan hojjechuudhaaf inumayyuu as keessatti maal hanga kaardii moobaayilaa guutuu fakkeenyaaf iddoo peeyyetu tana yoo rukunne as keessa kaardii moobaayilaa guuttachuu dandeenya jechaadha. Kan diipoozitii jedhee kan isinii kaase akkasuma immoo waaliit baayinaansiin jira tiraanisfariin jira baay'ee kiriptoowwan garaagaraa bituu jira. Wantoota kanneen hundayyuu as keessaa fayyadamuu dandeenya jechaadha. Wanta barbaadnu kana keessaa fayyadamna jechaadha. Haaluma kanaan baayinaansii keenya bifa barbaachisaa ta'e fayyadamuu dandeenya jechaadha. Mee kallattii amma P2P kan jedhu kana gadi rukutee isinitti argisiisu jechaadha. P2P kana yeroo tokkoof gaafa gadi tuqu maal nuuf baasa? Fuula kana fakkaatu nuuf baasa jechuudha. Fuula kana fakkaatu nuuf baasa. Asirratti wanti nuti ilaaluu qabnu maalinni fuula kana irratti jalqaba irratti Express P2P kan jedhu kana nuuf baasa. Iddoo kanatti baay kan jedhu laala. Iddoo kanatti ammoo seel kan jedhu nuuf baasa jechaadha. Seel kan jedhu nuuf baasa jechaadha. Kanaaf akkasuma ammoo asitti
USDT ammauntii asitti ammootu payment BTD waan jedhu nu baase jechaadha. Baay'ee kan jedhu kun bituudhaaf nu gargaara. Yeroo hedduu doolaara yookaan ammootu kiriptoo barbaadnu sana bituudhaaf kan nu gargaarudha. Seel kan jedhu ammootu maaliidhaaf nu gargaara? USDT yookaan ammootu doolaara yoo qabaanne gurguruudhaaf kan maal godhu kan nu gargaaru jechaadha. Isa irratti gaafa gadi tuqnu fuula kana fakkaatu nu baasa. Iddoo kanatti fakkeenyaaf baay'ee kan jedhu kanarratti gamana irratti yoo dhuftanii iddoo kanneen yoo ilaaltan baay'ee kan jedhu qaba jechuudha. Akkasuma ammootu Abisiiniyaa baankiin jira, Teeleebirriin jira, Awaashin jira, CBE yookaan ammootu Nigdi baankiin jira. Kanaaf isaan kanneen hundayyuu keessaa filanneet kan barbaanne bituu dandeenya jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti bittaadha waan ta'eef jechaadha. Akkasuma ammootu iddoo kanatti mi'a laalli iddoo kana ammaawunti ta'ittuu tanaa yoo laalle yeroo tokko gataa tuqnu ammaawuntii irratti fakkeenyaaf jala kanatti birrii 1,000, birrii 5,000, birrii 30,000, 50,000dha. Haaluma kanaan haga barbaachisaa ta'e iddoo kana duwwaa kana irratti barreessuu dandeenya jechuudha nuti. Haga barbaadne. Fakkeenyaaf 1,500 jennee yoo barreessine konfiirmii goona. Kanaaf haga 500tti bituu dandeenya. Hanga miliyoona tokkotti bituu dandeenya jechaadha. Kanaaf kallattii sadii fayyadamnu. Payment BTD yoo fayyadamne baankii kamiin binna jenneet filannoo geggeessina jechaadha. Isaan asitti tarreeffaman kana keessa. Tarreeffamni isaa fakkeenyaaf baankiiwwan garaagaraa iddoo kanatti maal ta'anii jiru? Tarreeffamanii jiru. Yoo ilaaltan Awaashin jira, CBE birriin jira, Teeleebirriin jira, Abisiiniyaa, Nigdi baankiin jira, Daashin baank tiraansfar, Hibrat baank, Wagaagin baank, MPSaan jira. Hundi isaayyuu bifa kanaan tartiibaan jira jechaadha. Kanaaf erga goone booda maal goona? Xumura irratti kan barbaadu irratti filanne iddoo kanatti fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaa filadhe konfirmii jedhee irratti gadi qabaa jechaadha. Kanaaf iddoo kanatti maal jedhee naa kaa'ee jira jechaadha. Iddoo kanatti Nigdi baankii jedheet yookaan ammootu Commercial Bank of Itoophiyaa jedhee naaf kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf erga kana jennee yoo kana garamitti deemna? Iddoo baay'attu kana fakkeenyaaf yeroo tokkoof gadi rukunna. Gaafa rukunnu fuula kana fakkaatu nu baasa jechaadha. 500 irratti itti barreesse asitti fakkeenyaaf yoo barbaadne gatiisa waan barbaadne jijjiiruu dandeenya jechaadha. Jijjiiruuf dandeenya. Kanaaf kallattii kanaan USDTdhaan yoo barbaadne ammootu birrii Itoophiyaatii gochuu dandeenya jechaadha. Hanga barbaachisaa ta'e iddoo kanatti barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf qarshii 2,000 jennee yoo barreessine namichi kun asitti gurguruu hin danda'u jechaadha birrii 2,000. Xiqqaan isaa meeqa waan jedhu laalaa asirratti. Xiqqaan isaa meeqa? Doolaara 3,500 jechaadha. Xiqqaa gurguruu inni danda'u doolaara 3,500. Nuti ammootu nama biraa irraa kan barbaadne irraa deebineeti bitachuu dandeenya jechaadha. Gaafa kana bira hanga kana ajajanne maal goona? Place order ishee jettu tana biratti maal gochuu dandeenya? Rukutuu dandeenya jechaadha. Gaafa kana haaluma barbaachisaa ta'een deebineet nama kanarraa mallaqa barbaachisu bituu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan fayyadamna. Haala salphaadhaan isiniif ifa ta'a jedhee yaada. Seel kan jedhu irratti yoo deebisne akkuma jalqaba isinii kaase ammauntii filachuu dandeenya. Akkasuma ammootu payment BTD filachuu dandeenya. Seel kan jedhu kana seel kan jedhu qaba jechaadha kan jalqabaarra. Fakkeenyaaf asitti Commercial Baankii jira, Teeleebirrii jira, Awaash Baankii jira, Abisiiniyaa jira. Kan barbaadne isa fayyadamneet bituu dandeenya jechaadha. Kana yoo jennu namoonni as jiran kun hundi isaayyuu maal godhu? Ni gurgura jechaadha. Asitti kan argitan kun hundi isaayyuu kan gurgurudha jechaadha. Kanaaf bifa kanaan isa kanneen fayyadamneet gurguruu yookaan ammootu bituu dandeenya jechaadha. Mallaqa keenya kan baankiidhaa qabnu garanatti gara doolaaraatti jijjiirreet akka kana dura isinii kaase daldaaluu. Fakkeenyaaf gaafa doolaarri birrii 170 jiru yoo binne deebineet gaaf kam gurgurachuu dandeenya? Gaafa doolaarri birrii 171 ta'e 75 ta'e deebinee gurgurre qarshii mallaqa guddaa irraa argachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan fayyadamna jechaadha. Kanaaf kallattii kanaan
baayinaansiitti fayyadamuu ni dandeenya jechaadha. Kana qofaa miti. Dalagaawwan hedduu ta'e of keessaa qaba waan ta'eef baayinaansii kutaa tokkoffaa isaa kanumaan yoo xumurre kutaa lamaffaa yeroo itti aanu haala kamiin daldalaa fiicharii akkamitti hojjannaa koompitireedingii akkamitti hojjannaa akkasuma mootu hostii kana dura isiniif hojjadheera sirriitti ilaala. Kanaaf kallattii kanaan baayinaansii hojjechuu dandeenya jedhudha. Galatooma.